Akkam jirtu nagaa keessanii baga gara chaanaalii hawwii biyyaatti nagaan dhuftanii namni chaanaalli kun haaraa isiniif ta'e yeroo jalqabaaf gara chaanaala hawwii biyyaatti dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'uun dagatiina maatii koo warri taatan immoo anaa dhufuu baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha warroonni na jajjabeessitan yaada keessan naaf qooduudhaan sheer gochuudhaan hedduu galatoomaan isiniin jedha irra viidiyoo biraa qabadhee dhufeen jira. Arra wanti ni qopheeffadhu duleetiin qopheeffadha. Amma dhumaatti isin immoo anuma waliin turaan affeerraa kooti. Gara hojjechuutti deebi'aa wantoota gargaaramu immoo walumaan ilaalla. Anuma faana tura. Hojjetachuuf wantoota gargaaramu lafa kaadheen qabas kana garaachan qabaa miiceera garuu mallee nafataa. Loomiidhaan godhee shiboodhaan godhee miicadha. Tiruun qaba. As kana akkaleedha kune. Warroota kana gargaaramuudhaan hojjetadha. Amma isaan kan qopheeffadhee walitti deebina. Lamaan seerraa kanatti irraa qoola wayii irraa qabdirraa baafadheera. Kanaan booda mummurachuu qofatu naaf. Ammas kanarraa akkuma kana qola isaa kanarraan baafadha. Kana fakkaata qolli isaa. Kanatti karaa dugda isaatiinis akkuma kana karaa lamaan isaarraa irraa baafadha. Akka kanatti qolarra jiru irraa baafadhee qopheeffadheera. Kanas mummurachuu duwwaatu naafe qopheeffadhee walitti deebina. Amma garaacha kana bishaan danfifadheen jira. Bishaan danfaa keessan tursiisu xiqqooma keessa buuseen keessaa baasa. Achiin booda akka rifeensi isaa kun irraa naa ka'uuf jechuudha. Yoo keessa ture nama jala raafuu diduu danda'a. Akka kanatti qopheeffadheera amma hunda isaayyuu mummuree garaacha kan akkasitti miicee sirreessee qopheeffadheera. Amma akka hojjetachuuf naa ta'utti sirreesseen jira. Hunda isaanii mummuree kun foon diimaadha. Foon re'eeti.
kanas mummuree qopheeffadheera ittiin dabaladha waan ta'eef kun tiruu silaa qopheeffadheera akka kanatti as kanatti kalee kanas mummuree akkasitti qopheesseera amma gara hojjetachuutti hin deebi'a kanuma waliin tura distii koo abiddarra kaadheera kanan bisheeffadhachisuutti zayitii xiqqoo isheen naqalla qullubbiin isaa bilchaachaa jira walitti bisheeffadha zayitii kana walitti bisheeffii kana qullubbii adiin itti dabaladha qullubbii adiin akka fedha keenyaati ani baay'iseetti dabalachuun jaalladha kanaaf xiqqeessines guddinnes itti dabalachuun fedha keenyadha fedha keenya irratti hundooneeti kanaaf ani guddiseen itti dabaladhe ammallee kororimaa xiqqoon itti dabaladha kanarratti duletii yeroo hojjetanii kororimaan barbaachisaadha maankaa shaayii tokkoon itti dabale kanarratti garaachan itti dabala mummuree san kaadhe itti dabalee walitti sochoofadha kanarratti baay'een bisheessu foon mummuree kaa'e kanan itti dabala waliin naqadha amma akka kanatti waliin makadheera kan itti dabalee waliin makadha tiruus ittiin dabaladha innis waliin makadha mixaa itti dabaladha mixaa cinaa buufachuunis gatii danda'amuu fi maankaa shaayii tokkoon itti dabala kadhaan itti dabaladha shaboo maankaa shaayii tokkoon itti dabaladha
maraadheera. Qaaraan itti naqadha. Qaaraan baay'isanii kana fakkaata. Raadheen jira. Kana fakkaataa waliin hojjetaa ollee amma akkasitti dhiyeeffadha. Kana akkasitti mimmitan bira buufadha. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaataa. Turtii na waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Yoo isinitti tolee jiraate immoo like, share, subscribe gochuun dagatiina. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura.